isin komentii barre membarii taanaan arginaan nama yaadadhe akka qufaan qabe walumaa nu qabe garuu irratti fudhu yoo ta'e jechumaaf akkasitti fayyaa qabdu akkasiin fayyisa. Lakki. Ta'u lakki. Ta'u. Maal hojjetaa jirtarre? Wallahi taa'uma jirra haa maal hojjenna jetteeti. Ati haadha seenarra fuudhuufi sila. Laata laaqii osoo hin taane silaa utaalloon sun torbaanuma takka nama dhiibti. Lagiseedha saamminta bichaa no? Gizaawii የሁለተኛ ሚስት ዋጀር ሙተኮጀር ሙስሊማ ምትፋ ሙስሊማ ሐሰን ሙስሊምን ጎዶ ፋስሊሂ አካም lakki gizaawin injirtu khawani ilmi nama huwaymi katti fayyadamani darbanire bultii keessa gizaawin injirtu never injirtu never okay gizawi wanni jaamu injirtu nikahul mut'a janiti ummata shi'atu kasitti fayyadama gayta ummanni shi'a kasi fayyadama yoo shi'aa taatin beeyne gaa warri shi'aa akkasi fayyadama warri sunniitis waa hedduu qaba wanta shi'aati wal fakkaattu garuu immoo isaan tanan godhan tammaati jette tana gizaawii tanan godhan sii galee maali ati wayi shi'aadha Dr. Asli ati sunniidhaami ani kasheebbayaan faanti jettu sani sheebbayaan kam Mama Bayan. Salafi mo? Salafi. Ikan be goro ala sunni wal jamaa ma salafi sani. Ala sunni kaisa salafi. Is. Wow, masha Allah. Tana way nabi injere isa fiddan. Nabi na muslimo qofa jebar. Entau ma jarri. bar jarri bari waan gartee mootummaan Suudii baafteef jechu jiran malee waan rabbii fi nabiin baasanii mi bar. Rakkanne bar. Nuuma jararraa dhageenne qabannee deemna maal beeyna akka hundattuu akkuma taane hawwiin kenna ibiddarraa ataqamuudha. Amma ibiddarraa ataqamuun duba waan nabiin hin baafataniiti asliqii. Ayyee bakka dhiifne muslima muslima qof nuti shi'aa miti nuti sunnii miti nuti salafii miti nuti khawaarijaa miti rabbiin maal nuun jee walaa tamuutunna illaa wa antum muslimun muslima taatan malee duutanii na biran dhufinaa jee akkasuma akkasii miti akkasi amma ati lubbuun gabraatii fi lubbuun bilisaa rabbi bira walqixaa miti jetta. Ma lubbuun hundi rabbi biratti walqixaa miti regidee qaraatan kullu nafsin zaa'iqatul mawti ma jettanii eega lubbuun hunduu duutuu taate waluma qixa ta'uu qabdi. Duuba ati warri ati jala deemtu kun rabbi bira walqixaa miti siin jaan akkam gootare. Dalagaa wal caalti jedheetuma yaada garuu hunduu duutudha hima. Sanin baanu. Keenyaaf amma yoonii fi bilisni tokko gabra tokko ajjeese. Baramma silaa lubbuun kafalamtii mire. Yoo bilisni tokko gabra ajjeese bilisni sanin ajjeefamuu siin jaan akkamirraa laalta. Maal gabri sun ilmoo namaati miti? Akka jaanii amanan kaaduba akkam goota. Ani lakke lubbuun nama hundaatu walqixa jedheetiin amana. Okay, tabiraatiin si hima. Eshi. Dhalaan gabraa fooxaa uffachuu qabdi. Dhalaan gabran ta'in fooxaa uffachuu hin qabdu. Ta gabraa fooxaa uffachuu qabdi siin jaan. Akkam ilaalta. Badaa kun sistama ittiin dabbaa laalan ta'in naan beeku waan lakki hinantu. Laal. Jilbarraa ilaa hanga handhuraa qofa uffachuu dandeessisiin jaan akkamirra laalta. Qullama sirraa fiffiiguu qabdi. Inumaatu kitaaba Ibnu Teemiyaa keessatti isiin mataarra waa kaayannaan Umar dhufee uleen dhawee irraa fuudhee jee. Fuudhi firraa bilisa fakkaachuu feetaa miti jee.
أها. مما تي عمر كسن قولت يادا tilmaama kaayachuu fi jarrillee wayirraa arguun oolu walinkilaaf hureema malaanne fatwaa godhuu fi ka jarri qara'ee mukuu wayi wal dhayaa. لكي بر خطابة خيسا بريسانين سنجيش جرا برخان عمري تقاف تكو عمر صحابة خاني بيتام رضي الله عنه إن تلتك إسي أفتي أكنا ديمو جرتو أغري فيجي يا جذبتي في الرافو رجيني أولي متا خيسا دوي كسي في الرافو تيفوتا Ustaaza kiyya kun hadiisa anin dhaga'inatti maa jirtan. كتابة إسان بريسانين ستي هما جرا ورا ماتي شيكارين انجلان ديميتو خان maybe you namni garte waan sheekha isaa jaalatuuf Hamzaan waan hin taane sitti himu jira si jallisu jira siin jechuu danda'an garuu immoo kun realitii beek maaliif jennaan namni haqa deeggaru osoo hin ta'in nama deeggaru jira sii galee annan deeggarina haqa deeggara rabbi deeggara Muhammad deeggara isin deeggaruu baatanii Laki warruma komantii ta'e jala barreessuun si himu jiran isaanittiin dubbachuu jira ana osoo hin ta'in waaniin an je'e takkan fudhatin haa rabbii fi nabi Muhammad jee malee. akkan. Yes. Ani maaliif nama niin dogoggoruu hin danda'a. Warri mormii qabdan galtee ol ergachuu dandeettu. Akkasuma akkasii miti asli. Akkasi. Ammallee wanni takka ta biraata jirtu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa foototti ni fakkaata itti addaate. Suuraa moo? Lakki. Suuraa ni qaba rabbiin. Namni arge jiraare waan arge irratti fakkaatu waan an arge. Yaa eegaa argine jira. Komantii jalatti anu nama hedduu naa barreesse arginee jirraa jaani. Suuraa rabbii moo? Yaa akkas naan ni jaangaa anammoo rabbiin ni argamatti hin beeku sii galee. Lakki. Namni argallee hin jiru soba kun. Haaya yoon kitaaba keessa si garsiise immoo rabbii dargaggeessa fakkaatu. Suuraa rabbii moo? Rabbii inumaatuu dargaggeessa Afrikaa fakkeessa yoon si garsiise kamirraa laalta. Dargaggeessa Afrikaa sila gurraacha moo? Gurraacha mataa qiciccaa hafuulli bareedaa. Jechuun rabbii warkaaniin agarsiisu immoo kaaliquma ol ta'e kana agarsiisuuf. Rabbii warra ammaatiniin hordofa jettee kana asli liqimsiituma fudhadhu abii beeki gara koon qabu. Kafannifame moo? Rabbi wallahi. Laman taasifate kafannifame jaalladhi. Akka suura mul'atu Yesuusin beeka malee. Lakki laal. Dargaggeessa fakkaataa dargaggeessa mataa guduruu fakkaataa paarkii keessa dhaabbataa ja'a akkamirraa laalta. Amma nama kana ni amantaati. Nagarsiisa. Hin baranna. Akkana kaa. Kana laa. Akkasumas naaf siyaasni siin garsiisaaf shir. Akkasumas. Bakki toon bakka hadiisa quraana morma malee afaan qaban. Muniir Sheekaati. Muniir. Halo.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam. Nama Syekhati. Halo. أيه ديفيس أنا ديفيس أبيركم قبيلتي. Iya. أفيدو. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. نتربي كنا بينا. mana kasura mul'atu rabbiin kaaya shababa afrikaa fakkaatu kana dhageenye harawatti dhagahu complete share kora yol let's go complete share repost